baaroo faarsee baroo xiqqeessuun isaatis ajanduma gandaan nama qoodsan jechuudha. Shawaa fi Wallagga waan ta'aniif. Nama kana gowwummaa isaa as keessa ilaaladha. Uffata uffachuu fi barnoota barachuu maaltu waliif fida? Namni ammaa kitaabni kun summii gandummaa, summii jibbansa siyaasaa, summii qoqqoodaminsa siyaasaa hangaafa san unkura sii gadhaaban san akka firiinsii hin dhabamneef kitaabaan lafa kaa'e leencoon akka hubannu. Kitaabni leencoo hamma gabbee kun waan haaree maal fidi? Namoonni adda addaa leencoon tursiisullee baga dhugaa baasee baga haqa jaarraadhaa baasee jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaadha. Barkoo miidiyaan miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana laayik sheer sabskiraayib godhaa isiniin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa irratti yeroo garaagaraatti mata duree adda addaatiin ajandaa qabatee isin dhiyaata. Akkuma beekamu dhiyeenya kanas ajandaa waa'ee qabsoo Oromootii wajjin wal ilaalchisee deemu jiru tokko irratti turtii gabaabduu hojii taasifnaati nu faana bu'aa isiniin jenna. Qabsoon bilisummaa Oromoo akkamitti jalqabdee eenyutu jalqabee akkamitti bu'uureffamtee akkamitti wixinnisii akkamitti wixineeffame bu'uurri akkamitti gadhaabame akkamitti dirreen qabsoo gaaxamte karaan qabsoo xurreen akkamitti saaqamte waan jiru hanga tokko waliin ilaalla gabaabsine. Kaayyoon sagantaa dhiyyeetaarraa tanaa qabsoon Oromoo akkamitti dhaabamtee namatti hubachiisuu fi haareetti nama barsiisuu osoo hin ta'in dhiyeenya kana kitaabni obbo Leencoo Lataa eebbifameeti ture magaalaa Finfinneetti. Kitaaba san fuula tokko namoonni adda addaa miidiyaa hawaasaa irratti muranii baasan. Mata dureen sanis waa'ee wareegama Baaroo Tumsaa jedhama. Wareegama Baaroo Tumsaa kun akkamitti raawwatee kitaaba san keessatti wantoota dubbatamanii jira. Kanarraa kaanee dhimmi sun maalii fi kitaaba san keessatti akkaataa itti barreeffamee fi waggaa hedduu akkaataa inni ture akkamii waan jiru irratti xiyyeeffannee qabxiilee afran takka kaasuu barbaanna. Jalqaba irratti seenaa adda bilisummaa Oromoo hundeeffamuu isiitii fi qabsaa'onni gameeyyiin akka Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa, Baaroo Tumsaa faan, Badhoo Dachaasaa faan qabsoo bilisummaa Oromoo bosona Harargee gaggabaabaa maayaa qalloo harrotti qabsoo irra turanii jechuudha yeroo sanitti yeroo wareegamaa san. Bakka sanitti guyyaa Leencoo Lataatii fi obboleessaa Abrahaam Lataa yookaan ammoo abbaa Caalaa Lataa kan jedhamu faan nama Tashoomaa jedhamuun fuudhamanii geeffaman wareegamu sun ta'e. Kanaaf guyyaa san guyyaa akkam akka ture mee namni qaamaan yeroo sanitti ture namni beeku obbo Abduu Jaliil Abdallaa qabsaawaa ganama kan jaarraa fi gartee waayilansaa wajjin ture waan jiru viidiyoo kanarraa dhageeffadhaa. Damba'iinsa jennee waan tokko yaadanna bara 1978 keessa du'iinsa obbo Baaroo Tumsaatu dirree qabsoo san keessatti argame. Wanni kun ammoo booda irratti diigaa guddaa akka fidee fi rakkina guddaa akka fidee beeytanii isinis ammoo nama yeroo san achi ture. Wanni kun deddeebi'amee haga dhaatti himamaa jiranii beeytanii ammas namni nu dhageeffatu kun yookaan namni sagantaa kana daawwatu maal haaraa ta'ee fiddan jechuun hin mala garuu ammoo seenarraa waan dubbannuuf kanas bira taruu hin danda'amu beeyte kanaaf gaafachuun narra jira. Mee waan kanarraa isin gabaabdu'iinsa isaa kanarraa wanni beeytan isin nama achi ture wanni quba qabdan wanni Oromoof seenaaf akka ta'uuf himtan yoo jiraate. Jalil sidaa eegalu. Tole. Bareeda. Gabaabsitiin mee maal? Duutii isaa tuni guyyaa April 29 bara 1978 taate. Guyyaan itti aanu akka biyya saniitti meedee ija'anii guyyaa tokkoo fi lama booda meedee ija'anii baatii mee jalqaba siidhaa ayyaana hojjettuudhaati jechuudhaan mootummaan gaafasanii kabajji bal'inaan. Amma guyyaa san maaltu ta'e yookiin immoo guyyaa achiin dura maaltu ta'e taniin ifitiyyaan beeku. Guyyaa achiin dura dammeessaan dammeessaan Badhoo Dachaasaa jechuudha. Badhoo Dachaasaadha.
waan tokko ta'e je'eeti xiqqoo na dhibdee je'eeti dubbiin baruu dachaasaa xiqqoo na dhibdee jechuudhaani baaroon na dubbate. Nama biraatti illee dubbate jaarratti illee dubbate possibly. Maali gurbaan kuni akka waan gartee mataan dhukkubuuti na fakkaataa jee. Kanaafuu nutritionaa yookiin immoo waa'ee nyaataa fadhaa rakkoo qabaachuu hin dhabu. Mee mala dawaa tole. Booda goleen faan ajaja bakka saniiti. Maayaa qalloo jirra jechuudha. Harroodha jaanii bakka san. Achitti hoolaa ta'uu re'ee ta'uu bitanii guyyaatti aanummaan tana sanis qalamee affeelamee isuma affeelli sanirra jirru ammaan tana magaalaarraa dhufan wanni hin faal leenco faal. Guyyaa dhufan kana jechuun dabalamu kana. Guyyuma san magaalaarraa dhufan. Leencoo obboleessi isaa Abrahaam gurbaa tokko kan maqaan isaa Tashooma jedhamu karaa Kanadaa kana jiranatti fakkaata. Jarri kun sadeen dhufan namni isaan fide har'aan tana lafa tanarra jira obbo Damshoo Aliifaadha. Isaatu karaa san qaxxaamursisee jechuun karaa haramayaa kanaan fidan bakka mataarratti bakka dhufanii hin gaafanne nuti immoo achi jirra. Ammaan tana waan affeelame san inumaa wajjin nyaachuun taate walumaanuun. Keessummoota kanaa wajjinis jechuudha. Akkasitti eeguu keessummaan tun waan kana nyaatteen booda informationaaf akka biraa dharraa jirra odeeffannoodhaaf magaalaa keessatti akkami jiran. Dargiinii fi warri isaan gargaaru kan Me'isoon faan akkami jiran. Guruuppiileen garaagaraa warri Imaaladii jechuudhaan beekaman Itoophiyaa Maarkisaafi Leenaawi Dirijit jaaniin san Dirijit Tooch Hebrat jaaniin san akkami jiran. Warri yaabaa akkami jiran. Warri biraa osoo isa akkamtu jiru informationa barbaadnaa akka danda'amutti garma waraanaatiin maaltu dhaga'ama magaalaa keessatti. Sossoo'insa keenya kunoo isin biratti dhaga'ama. Waan adda addaa tana gaggaafannaa jechuudha. Akka biraatti hangirii informationaaf akka gaafa kanaatitti gartee feesbuukiidhaan namni tanaa jira jedhee tekstiidhaan waliif hin ergu yoo informationaaf odeeffannoodhaaf waa ergachuu barbaadde masmara tolfannee jira. Ganda tokkorraa ganda kaanii ganda tokkorraa ganda kaanitti akkasitti namni kun nu fida. Kanaaf odeeffannoo saniif jecha sa'a dheeraa hojjeteenye amma sa'a boodaa toora sa'a afurii kana ammaan tana guyyaa sa'a boodaa jechuudha. Maybe oguu sa'aan san geesse ammaan tana namuu wanni keenya dhumeeti exhaust taanee qaamaan dadhabnee wal gaafachuurraa waan tokko wal gaggaafachuun seenan waan personal taate. Waan personal taate abalufaan akkami jirti abalufaan akkami jira. Baarooleen simbira. Baarooleen simbira jira. Yeroo tana nuti hundinuu badhoolleen ni jira. Badhoolleen ni jira. Yeroo tana isaan walitti dhiifnee ammaan tana abaluu kam jirti sadarkaa sana gugeessee nuti kaaneef irraa yaadne nuti dadhabnee jirra. Deemnee mana Sheekh Mahammad Amin jaaniini namichi kun ammaan tana keessatti biyya Suudii keessatti barsiisaadha. Nama kitaaballee aalima guddaadha. Isaatu waa hundanuu kenne mana isaa san duratti biddeenni kuusamee taa'a. Biddeena sanii fi namuu bishaan irra dhuga. Beela san xiqqashoo ofirraa hojjeessuudhaaf jechuudha. Beelaa fi dadhabbiillee ofirraa hojjeessuudhaaf. Amma hogguu sana tanatti osoo jirruuti dhukkaasa dhageenye. Dhukkaasa hogguu dhageenye namuu walitti himee jarjaraan daddafee waan naannoo san jiru wanni lamatti karaa lama wanni lamatti akka sheeppii ellifaa jaaniini asii fi asiin waan jiru san salfii baafnee maaltu deemaa jira agartee laaluu qabna. Maal nutti fakkaate? Jarri kun hogguu karaa haramayaatiin dhufu waraanni Tigreedha waraanni jira dargiidha gaafa san dargii jira. Waraanni dargiidha jala dhufee laata. Yoo jala ka dhufe taates waan wanni qabnu waan achirraa qabnu san walumaa galasiidha. Nu hundinuu waliin cilimaa taanu malee tun nutti hin taatu jechuudhaan immaan tana achi dhayne. Awwuchi dhayne baaroon dhawamee jira. Lubbuun keessaan baane. Badhoo dachaasaa dhawamee jira. Bakka lama dhawame tokko miila
Kalammee isaadhaa immoo qawween asitti suuqamtee jirti. Qawween isaa lubbuu isaatti suuqamtee jirtu kun mataan irraa bahee jira. Maaltu san godhe jennee ijoollee waardiyaa tan lama tan achitti dhiifnee jira. Har'aan tana keessatti warri biraa kan isaan bakka san jiru sagaleen dhagayan malee warri jiru har'a gaafachuu danda'amaa jechuudha. Eenyu Abrahaam Lataatillee gaafachuu danda'ama. Abbaa Caalaa jechuudha. Abbaa Caalaadhaa bakka waardiyaa jira. Inni walgahii sanarraa qoodan fudhanne. Okay? Abbaa Caalaatu jira. Eenyu jettaan Tashoomaatu jira. Leencoon gaa warra sadeen ammaan tan informationaaf jecha asitti yaammannee duraan walitti dhiifne kana jechuudha. Leencoo fi Baaroo fi Badhoodhaatu jara sadeen kana walitti dhiifne bar. Jara sadeen kana hojii jira. Gaafachuu danda'amaa jechuudha. Namoonni kun lafarra jira. Ammoo akka dhugaa san himan gaafachuun barbaachisaadha. Maaltu maal ta'ee jennee gaafanne ammaan tan egaa waa hundaa addaan baafanne. Diinni fagoorraa dhufee nama dhawe hin jiru. Warra gurba ijoollee waardiyaatis ni gaafanne. Leencoorraayis ni gaafanne. Maaltu maal ta'e? Gurbaan kitaabaan itti kana jeetuma ol ka'ee Baaroon kitaaba harkaa fuudhu rasaasumatti naqee jedhe. Jara waardiyaadhaan ni gaafanne. Osoo itti naquu jiruuti garree waan waliin ja'an san hin beeknu ja'an. Ijoollee waardiyaadhaan lamaatu biraa jira. Obsaa jira, Moosisaa jira. Maqaa isaaniitii wajjin. Ijoolleen tun waardiyaadha. Waardiyaa PMC'ti. Political Military Command kanaaf waardiyaadha ijoolleen tun. Maaltu maal ta'e? Gurbaadhaa ol ka'ee itti naqu garre. Ogusan rasaasa miila isaa dhoyne. Inni kufee kufuusaa hubatee asitti if gallakkisi. Qawweessaa akkuma sadafni siidhaa miila lamaan jidduu jirtutti harki kun akka osoo jirutti qawween sanii keessa ol jettee haala sanitti ijaan garre ija xiyya tana tani garre. Sa'a booda oguu sa'aan toora shanii maybii jaalli osoo hin guutin Baaroonis du'e. Lubbuun keessaa baatee jechuudha. Gawwaale sani wanni ta'e. Dubbanne. Dubbachuu hin dandeenye. Lakki dubbachuu hin dandeenye. Ammoo inni sossoohumaa fi lubbuun keessa jirti ka jiru. Akka viidiyoo kanarraa amma agartanitti obbo Abduljalil Abdallaa nama qaamaan achi ture waan ta'e akkanatti himaa jechuu guyyaa san wareegamni sun akkaataa itti raawwate. Eega seenaa hanga dubbannee waa'een dhufaatii Leencoo Lataafaan akkam akka ta'e jaarraan dhaqee Finfinneetti isaanii wajjin wal quunnamuuf yaalii godhee ture. Isaan duraan akka galaasaa afaan itti himan gola qabna jedhan kitaaba keefaa Finfinnee keessaa gola qabna jedhan. Taakii booda sandaayineeti agarra akka homaan jirre akka caaf malee homaan jirre garee jechuudha. Lamata dhufanii dhufnaan nuti gamaa jenneen inni dhufanii jennee ala deemuu feena. Dhaabbanni yookaan ammoo gamtoomina qabanii qabsoo hidhannootti hin amananii yeroo sanitti saniif gad deebi'e. Egaa wareegama kanarratti seenaa jirtu hangana kaafnee guyyaan sun bara 1978 ta'uusaa guyyaa viidiyoo kanarraa Abduljalil irraa dhageessanii yeroo gartee gaafa mootummaan dargii biyya bulchuu jiru yeroo gartee jijjiiramee dhufee biyyi haala oowwaa keessa jirtu. Egaa hangana hubannee bakka wareegamaa sanitti wanti ture guyyaa sanitti maaltu ture waan jiru ammallee irra deebi'aati viidiyoo obbo Abduljalil Abdallaa kana bakka sanitti namoonni qaamaan yeroo isa wajjin turan eenyu fa'aa akka ta'an dhageeffadha. Guyyaa sa'a booda jechuudha. Maybe oguu sa'aan san geesse ammaan tana namuu wanni keenya dhumeeti exhaust taanee qaamaan dadhabnee wal gaafachuurraa waan tokko wal gaggaafachuu seenan waan personal taate. Waan personal taate abalufaan akkami jirti abalufaan akkami jira. Obbo Baarooleen simbira. Baarooleen simbira jira yeroo tana nuti hundinuu. Badhoolleen ni jira. Badhoolleen ni jira. Yeroo tana isaan walitti dhiifnee ammaan tana abaluu kam jirti sadarkaa sana gugeessee nuti kaaneef irraa yaadatti dadhabnee jira. Akka viidiyoo kanarra dhageessanitti guyyuma Leencoon faan dhufan san Baaroo fi Badhoon Leencoo wajjin
eega gartee walga'ii jaarraa faajii walga'ii xumuratanii jaarraan salaataa masjida kutee wal biratti hafanii jarri sadeen haasawaa turan. Kitaabni abbaa caalaa lataatis akkasuma jira. Haasawa kana eega haasawanii booda namni biraa deemanii yeroo isaan haasawaa jiran viidiyoo abujjalii irraa akka dhaggeeffatanitti haasawa keessa haasawanii deemanii baaroo fi badoo fi leencoofaan hanga haasawa dhuunfaadhaa waa'ee jaalallee waa'ee nama dhuunfaa maqaa dhawanii abaloo akkamii jirti jedhanii waan dhuunfaa wal gaafachuu bira gahan. Jechuun hubannoo odeeffannoo Finfinnee keessa jirtu waa'ee waraanaa, waa'ee jijjiirama biyyaa, waa'ee dhaabbilee siyaasaa kana hunda eega wal gaafatanii odeeffannoo hunda wal jijjiiranii booda dhuunfatti yeroo dabranii isaan haasawaa kana eegalan Abduu Jaliil faan biraa deeman. Eegasii booda qawwee dhagaaniiti namni hundinuu dirmatan. Kan qabataman nama qaamaan achi turerraa dhageessanii jechuudha. Gumgummiin turte san maali waan jiru? Deemuu hin danda'u. Hunduu fayidaan ture. Ammoo xiqqoo quurrabni badoo fi baaroo jidduu akka jiru naa gale. Kora dura boohee wajjin turre boohee gaanju biyya. Booheen kunii fi damma isaan wanna sagalee bosonaa tana faa katabanii an isaanii wajjiniin taa'a waan isaan kataban kanaas ni lallaala wanta godha. Gaafa sana anaa tokko sekretariidhaatti hojjechaa ture. Jarri kunni haasawan hedduu haasawan waan biyya keessatti wal beekaniif jecha hedduu haasawan. Dhufaa baaroo boodaan qurrama tokko agarsiisa haasawaa keessatti. Jarri kuni qabsoo hidhannootiin akka hin jalqabamne warra lafarraa harkisee jechis akkas nu godhanii jechaati ammaas dhufa isaanii kana nu gargaaruudhaaf nu achi qabsaa'uudhaaf osoo hin ta'in dildila nu godhatanii nurra dabruudhaaf deemanii jecha jiru. Guyyaa adda addaa booda kanatti haasawu. Baroon. Deemtee haasawu bakka takka jirra beektaa wanni immaa waraanni nu bobbahaa nu ta'e jechi bakka kataba waa qopheesse kan wanta jirra. Yoggaa dadhabnamni ni haasawaan biyya keessaa waan gaafaa ijoollee yuunivarsiitii fa'aa waan achitti waa wajjin barreessanii kana fa'aa kataba wanta godhaniiti namoota kana hedduu hamatan. Namoota duuba hafe kana. San keessatti deddeebi'ee waan san wanta jaarsaniin dhiyoo san tokko keessa guddate jechuu jalqabe gaafa amma isaatu jechuudha dhagoo kana. Tabiraammaas Leencoon hanga guyyaa irratti hanga kitaaba kana yeroo barreessutti miidiyaa adda addaatti yeroo gaafataman OMN irratti yeroo gaafatame balaadhaan du'ee jechaa ture. Wanta satee jechaa ture. Baarootu ajjeesee jechuulleen waan haqa san baasu miti. Namni qaamaan jiru hundi sana osoo beekanii piroopagaandaadhaaf maqaa balleessiif hayyoo tuutummaa san gartee garee san ittiin milkeeffachuuf jaarraatti hin dha'uudha jecha itti fayyadamaa ture jechuudha hanga dhumaatti. Kana warri ABO kan lubbuun jiran warri gartee gaafa san affeellootis ni beekan jechuudha kan qabatama jiru. Haadhoo isinii malee dhaloonni ammaa kun ammoo seenaa isinirraa barachuu qaba. Tabiraa miidhaan sababa sanii dhaqqabe maali? Sababa ajjechaa baaroo fi badoo kanaan miidhaan dhaqqabe tokkoffaa irratti waldhabbii hooggansaatu uumamee dhaabni qacaleen amma dhaabbatee ABO'n sababa waldhabbii hooggansaatiin waraana keessattis waldhabbii mudattee rakkoon uumamte jechuudha. Dhaabni silaa qabsoo godhu qabsoo mootummaa irratti taasisu dhiisee keessoo isaatti ifiif walirratti qabsoo taasisee jechuudha. Nyaata uummataa nyaachaa bishaan uummataa dhugaa dirree uummataa irratti qabsoon isaanii immoo wal afaan deemuu taate jechuudha. Sababa waldhabbii hooggansaatiin. Kanaan maqaa balleessii hedduu irratti oofanii gandaan wal qooduu jira, gosa wal qooduu jira, amantii wal qooduu jira, waa hedduutu ta'e jechuudha. Kana piroopagaandaa itti fayyadamanii oofanii jechuudha. Kasadaffaa irratti wal waraansa ta'e. Wal dhabbii afaanii hooggantoota irraa gama gartee maqaa wal balleessiitti dabramee san booda immoo dhaabni ABO'tii fi AFL dhaabni Harenni jaaraan dhaabee qabsoo qawweedhaan wal waraansa qawweetti seenee jechuudha rasaasan. Sababa saniin namoonni hedduun wareegamanii abbaa fi ilmi adeeraa fi adeerri obboleeyyan namoonni firaa hedduun bosona argee kana keessatti wal fixaa turan jechuudha. Lubbuun nama meeqaatu beeka sababa kanatti. Hubadhaa egaa sababa kanatti sababa
wareegama nama tokkoo qixa sirriitiin ibsuu dhabuudhaan haqa jiru dho'isuu dhaatiin lubbuun nama hedduu baate jechuudha. Lubbuun Oromoo tasilaa qabsoo gootu. Yeroo tokko qondaalli abaa tokko jeetti nuti waraanni abaa dargii dha'uun dura gartee jalaa kana diina kan jalaa kana irraa kaafnennee AFL dhawaa turre jedhe dargitti dhiifne. Bobba'aa jechuudha. Kana lameen gidduu jirra. Bahaammoo waraanni bakka lamatti bahee waraanni AFL jedhamu ijaaramee ABO wajjin warra kutuu jalqabe jechuudha. Inni kun akka waraanni sun laamsha'ee duula gamtaa kan jedhu waraanni Baalee keessa ture, Arsii keessa ture, Harargee keessa ture walitti deebi'ee tarkaanfii gufuu of jalaa qulleessuu isa jedhu irratti wareegama guddaa kafalee. Ayya ati ergasii hanga lallaalaa gadiinummaa deemte. Dargii hasilaa mormaniin kagartee uummata hin cunqurfatu dhiisanii ifiif wal dha'utti leecalloo uummataatii fi humna qabanii fi tooftaa fi waa hunda walitti deebi'ee jechuudha qabsoo irratti gufuu hanga isaan tallaalaa. Mee egaa hangana hubannee qixaam leencoo hamma gabbee kun waan haaree maal fidi? Namoonni adda addaa leencoon tursiisullee baga dhugaa baasee baga haqa jaarraadhaa baasee jenna. Leencoo yeroo adda addaatti viidiyoo irraa ilaalamee viidiyoonni asirra gaafa uummanni irratti haasa'u gadi. Gaafa baaroo wareegame guyyaadhumaan dirree seene ture. So an ganama dhufee inni galgala sana wareegame balaadhaani malee waan namni itti yaadee shira hojjechuuf hojjete natti hin fakkaatu. Achin ture gaafa inni wareegame sana ammasuman himuu danda'a sanarratti. ayya Balaata isaatti viidiyoo akka agartanitti kitaaba leencoo keessatti akka hubannaa kiyyaatti waan qabxiileen irraa hubadde hanga tokkoon isin kaasa. Kitaabni kun summii gandummaa, summii jibbansa siyaasaa, summii qoqqoodaminsa siyaasaa hangaafa san unkura sii gadhaaban san akka firiinsii hin dhabamneef kitaabaan lafa kaa'e leencoon akka hubannaa kiyyaatti. Kana maaliif hin jaa tokkoffaa irratti kitaabni kun haqa dho'ise. Haayini ni dho'ise maali? Tokkoffaa irratti haasawni baaroo fi badoo dachaasaa waliin taasisan kan qawwe nyaachifatee badoon rasaasaan baaroodhaa fi leencoo ittiin dha'uudhaaf rasaasa dheessuun maal akka ta'e leencoon qaamaan bira jira quba qaba nama dhagee jechuudha. Isaa fi isa qofa jechuudha. Maaliif jarri lamaan sirraa haasawan lubbuun isaanii baatee jirti. Ha lubbuun jiru leencoon. Leencoon hanga ammaatti akkaataa wareegama isaa badoon baaroo dha'uu malee maal irratti akka ta'e kitaabatti kan yeroo inni jiru dha'uu malee maal haasawanii badoo aarse yookaan ammoo isaan wal lolchiise maal akka ta'e hin ibsine jechuun hanga ammaa kitaabni kun. Hin dho'ise jechuun kana. Kabiraa waa'ee hundeeffama abaa'ootis leencoon akkuma gartee naareetiivii tolchee nu hundeesse jee ofutti dhaabuma gartee sirna qabu kagartee hoggansa qabu kan guyyaa inni dhufe baaroon faa wareegaman san akka waan hundeessitoota gartee warra abaa hundeessee keessatti if katabee jechuudha. Haqa dho'ise kunis waraqaa isaa fi jaarraa abbaa gadaa gaafa badoon wareegamu san badoo fi baaroo wareegaman san akkaataa wareegamuu baarootii fi badoo kana barreessii uummataaf akka gartee wallabbiin uumamne jedhanii barreessanii koppii adda fudhatan. Namoonni qaamaan jiran hundi namoonni abaa keessatti hirmaatan hundi waan kana himan. Galaa isaanii himaa Abduliilfaan nama hedduutu hima namni hundi waan kana beeku. Waraqaa san hanga ammaa hin baafne. Silaa qabiyyee waraqaa sanii kitaaba sana irra maxxanfamuu qaba jechuudha. Kana maal ifa ta'uuf. Kabiraa wareegama baaroo dubbata. Leencoon haasawa miidiyaa margaa shoo irratti godhe irratti guyyaan akkaan gaddite yoo miyyanii gaafannaan gaafa baaroo tumsaa wareegame jeeti booye. Jaala qabsoo isaati haa booyu. Wanni nama ajaa'ibsiisu ijji leencoodhaa tan wareegama baarootiif boochu wareegama baaroo akkamitti boo'uuf dadhabde. Yoo boo'uuf dadhabe akkamitti guyyaan hin gadde guyyaa wareegama baarooti jedha. Badhoonoo badhoo dachaasaa nama baaroo tumsaa dura qabsoo bahee ala jiru.
guyyaa wareegamaa san guyyaa baaroo wareegamame guyyaa badhoo wareegame. Qabsaa'onni waliin caalan namuutuu lubbuusaa kan eebbaa haa ta'u ammoo gumaacha godhanii yoo laalle badhootu baaroo tura qabsuudhaaf gumaacha guddaa godhe jechuudha. Kunis waa'ee nan juumete kitaaba kana keessatti barreeffamee jira. Kitaaba seenaa Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa Hajuu Hajabaan Ammadiin barreeffame kana keessatti barreeffamee jira. Abdul Jaliilis viidiyoo sanatti himee jira. Badhoon nama osoo baaroon gadi dhufin dura sagalee bosonaa waan ji'uun barreessanii waraqaalee adda addaa raabsanii uummata dammaqsaa turan. Hanga Wallaggaatti deemtee maqaan isaa hagartee qabsoodha dammaqsaadha. Waa'ee dammaqsaa waan jaarraan jiru dhaggeeffadhaa viidiyoo kanarraa. Wanni dammaqsaan katabutuun yoo harkaan tuudhasi gubbii jechuun wanni Amaararraa dubbatu. Mucaan sun qoree siyaasaa goonee akkasi facaafnee hanga Wallaggaatti waraqaan deemtee. Ohooyii sana fuunee waraanni jaamiyaa keessa namni irra kaayee caqasee. Waan ajaa'iba. Ohooyiin tun coraa nama sossooftii. Akkasitti gaa haala kanaan nuu jiru dhufan jechuudha. Akka viidiyoo irraa dhageessanitti dammaqsaa jechuun nama akkanaa nama dammaqa qabu jechuudha. Dhaloonni isaa shawaadha. Badhoo Dachaasaa nama dammaqaa yeroo sanatti Abdul Jaliilii fi inni barreeffamaan uummata dammaqsaa turan jechuudha. Uummata kakaasaa turan jechuudha. Uummata barsiisaa turan. Kaayyoon qabsoo isaanii kun maali? Wanni isaan godhuu deeman maali? Uummata hubachiisan jechuudha. Gabrummaa jala jiraachuu hubachiisanii bilisummaa akkaataa itti barbaadanis uummata hubachiisan jechuudha. Nama akkanaati. Nama kana dagachuu moggatti dhiisuun leencoon guyyaan hangaddee guyyaa baaroon wareegamee jee. Mee obbo Leencoon jireenya isaa keessatti gaafti gadde, gaafti gammade jira. Gaafan gaddee tolchee tayyadadha. Gaafa baaroo tumsaa wareegame. Gaafa baaroo tumsaa wareegame. Hamma har'aattis nan gadda. Leencoon akkana jechuun isaa yoo baaroon Wallagga ta'uudhaaf dhaloonni baaroo Wallagga nama hundaaf beekama. Baaroon ammoo Shawaa ta'uudhaaf addaan qoode malee baaroo badhoo caalchise malee sababni itti baaroon badhoo caaluuf hin jiru jechuudha. Guyyaa wareegaman san guyyaa wareegama baaroo tumsaatii fi guyyaa wareegama badhoo Dachaasaa ta'uu qaba malee akkamitti addaan ba'ee guyyaan kun laalama. Akkasii lubbuun ammoo wal qixa. Obbo Baarootis bartee jeenota qabsoon tun dhalte akkasumatti illee badhoo Dachaasaatis jeenota qabsoon tun dhalte. Tokko mul'isanii kaan dhabamsiisuudhaaf tattaafachuun maanaan qabu hiikkaallee hin qabu Oromoodhaaf isaan lamaanuu bakka tokkotti namoota dandeettii qaban kagartee nama bakka kaayaa hin qabne jechuudha. Nama bakka san keenyu hin qabne san dhabnee jechuu wayya. Kana Leencoo irraa akkamitti dhaloonni kun akkamitti irraa fudhata? Dhaloota waa gaafatu, dhaloota waa hubatu, dhaloota waa bayyanatu, dhaloota gartee maaliif jee waa gaafatu dhaloonni kun? Waanuma gartee Leencoon jeef waan fudhatanii miti. Wareegama isaa kana daran qabriin itti awwaalaman. Kitaaba Abbaa Caalaa Lataa irratti akka jirutti jechuun ragaa adda addaa beekaatiin isinii kaasa. Qabrii takkatti awwaalaman. Boolota takkatti awwaallee jee halkan maashoo qomsiifannee harrottee jechuudha. Qabrii san bara waa xiqqoo dura intaltii baara tumsaa dhuftee gubbaarra simintoodhaan dhukaasanii maqaa qabrii baara tumsaa jaamtuura barreessan. Qabrii san keessa baara qofaa miti badhoonis hojii jira jechuudha. Kunoo maaliif taasifama? Oromummaan hundinuu himnummaan Oromoo hundinuu hawaam kana qaamaan beeku arke akkamitti qabriin tun tabaara tumsaatii jee namatti hima. Tabaaroo Dachaasaa waa eessa? Yoo qabriin isaa tabiraa taate nutti himuu qabanii jechuudha. Kitaabni Leencoo kana hin baafne jechuudha. Waa'een baaroo ajandaa ta'ee wareegamni isaa guyyaan san yaadatamee wareegama isaa sun sababa ta'ee namni meeqa ilmaan Oromoo qabsaa'onni wal fixuun waan takka badhoonoo maaliif irraanfatama? Maaliif ni dhukkubee? Anillee dhukkubu. Qabsoo keessa namni qabsoo bee dhukkuba. Leencoon ni dhukkubee je isa. Akka waan dhukkubuuti. Qabsoon gartee nama fayyaatu wanta gootii nama jabaa taate malee ji'aase anas viidiyoo isaa jira. Ibiyyoo maraatee kan gartee rasaasa saniin ifeessu ta'uu
wareegamni isaas maaliif xiqqeeffama maaliif dhooyfama sababni isaa maali gaafii kana gaafachuu qaba namni leencoo lubbuun jira jechuudha. Kitaaba isaa keessa wanni biraatti jirtu hedduu nama ajaa'ibsiisa. Jaarraan yeroo gartee leencoo jala ce'ee badoon leencoon duraa baafatee eega gartee badoon wareegamee baaroon dhaawamee jiru yeroo jaarraan faan dhufee jaarraan maaltu ta'ee jee gaafatu waan jiru tim badootu akkanatti jala ce'ee naafi baaroo dudhee akkasitti ififis galaafatee jee guutti man ifumaaf ifittanii wal fixxanii jeen jaarraan ifumaaf wal fixxanii jeen jaarraan akka leencoon juutti. Leencoon amma kitaaba isaa keessatti maal jee jaarraan ifumaa fixxanii naan jennaan hedduu qomti jenna dhaabbattee hedduu jecha isaaniirraa akka tokkoon ta'ee jee maal jechuu isaati kitaaba irratti akkas jechuun amma. Akkaan nu badduutti kitaaba isaa irratti akkas jechuun isaa waan gartee ifumaa wal fixxanii jechuun namoonni isaan ammaan tana ajjee hadu'ee fi namoonni leencoo faanis namoota waliin qabsoo kanatti dabalamuu dhufan gartee kun dura dhufanii leencoo boodara dhufe namoota walis saahibaati isaan kun warra dura wal beeku wajjin taanii maratanii namoota kana walajjeese. Akkas jechuun akka waan gartee jaarraan adda qoodee isaan kana ifumaa wal fixxanii jeenitti leencoon isa rakkatame. Onni inni dhaabbatee jee laala dalagaan tun dalagaa ijoolleetti immoo nama guddaati. Jaarraan akkas jechuun isaa akkana fakkaatutti namni qabsoo wajjin bee tokko qaama tokko obboleeyyan osoo qabsoo baatanii Oromoon kun tokko jechaa jira yeroo biraa. Namoonni kun oguu walajjeessu osoo diinan ta'in ifumaa walajjeeftanii jechuudha malee akkamitti akka gartee waan biraatti waan onni nama dhaabbattu taate kun. Kana jechuun haasamaa guddaa irraa eegamu miti jechuudha bakka tunis. Tunis summii biraa bakka tana keessatti summii biraa facaasuudha jechuudha jaarra qobalaa jechuudha jechuudha jaarraatu nu moggeessee jechuudhaan. Tabiraa ammas leencoo waan jee baarootu leencoo nuti asii iddoo hin qabnu naan jee leencoo nuti asii iddoo hin qabnu naan jee baaroon jee barreessa kitaaba isaa irratti. Kunoo maaliif jedhama? Iddoon tun tami iddoon dirreen qabsoo Oromoo tun bakki itti isaan akkana waliin jiran tun harroodha Haramaayaa bira. Bakka sanatti qabsoon bu'uureeffamtee isaanii dura waggaa meeqa sochiin godhamtee eegasii boodas waggaa meeqaaf hanga bara 90 akka 90 maalii kanatti qabsoon Oromoo itti deemaa turte jechuudha qabsoo hidhannoo. Uummata kana jibbansa gandummaa waan qabu uummanni kun akkamitti asii iddoo hin qabnu naan jee hima. Leencoon osuma inni jeenu akkas naan jee himuun isaa kitaaba irratti amma maal jechuudha. Warshaa summiidhaa ka gaafa kan propagaandaaf fayyadamaa ture san ammallee warshaan akka hin dhaabbanne kitaabaan kaayuudhaaf jechuudha. Leencoon wanni kaayee waan san kitaaba keessan. Uummata addaan diiguuf jechuudha. Maaliif wareegama ifiif habaaroo himee habaroo dhiisee shawaa fi wallaggatti nama addaan qoodi. Namoota wajjin wareegaman takka. Lama dammoo asii iddoo hin qabnu naan jee Harargee fi wallagga addaan qoodi. Nama walitti deebisuuf jechuudha. Kun ajandaa propagaandaa gaafa gartee ABO'n bakka nama baatu itti fayyadamaa ture san jechuudha Leencoon. San itti fufuudhaaf kitaabaan kaa'e. Baaroo faarsee badoo xiqqeessuun isaatis ajanduma gandaan nama qoodsan jechuudha. Shawaa fi wallagga waan ta'aniif. Waan san irratti maal jee yeroo gartee asii iddoo hin qabnu naan jee san caayaa gartee qabsoodhaa dirree qabsoo lixatti banuudhaaf sochii godhuudhaaf haasofnee maal jee kaase. Akka jechuun Oromoon tun wallaggaa fi Harargeetti lixaa fi baatti wal qooduudhaaf jechuudha. Uummanni Harargee uummata gandummaa hin qabne, uummata gosummaa hin qabne, uummata gartee nama addaan hin qoqqoodne Oromoo ta'uu qofaaf. Sanbira qotee nama ta'uu qofaaf uummata quuqama namaa qabu kate seenaan isaanii ragaadha jechuudha. Hundeeffama ABO irraa hanga ammaatti. Kan ammoo Leencoon gartee naareetiiviidhaan seenessa kitaabaa fi waan adda addaatiin miidiyaadhaan godhuun waan haaluu danda'u miti jechuudha. Gama dhumaarratti haasawa waa'ee kanarratti taasisanii jira. Seenaan Leencoon faan himan kun akka itti seenaan dabdee himamtu kun viidiyoo kana mee dhaggeeffadha waan Habtaamuu Lamuu jiru viidiyoo kana dhaggeeffadha walitti deebina. Saniifuu asirratti argamne bakka irratti hirmaannee galuun keenya waan guddaadha. Ana arfan qalloo baay'ee galatoome.
aanaa arfan qalloo dargaggeessa maatii qabsaa'otaa keessaati maatii Abubakar Muusaati nama walaloo afaan Oromootiin Dr. Alii Birraafaatiif barreessaa ture maatii kana keessaa waan an ba'eefi hayyuu keenya gooticha keenyaaf kabajaa waan an qabuuf jedha Harargeerraa ba'ee magaalaa Finfinnee eebba kitaabaatiif dhufe dargaggeessi kun maatii qabsaa'aan maatii hayyuu waan ta'eef hayyuudhaaf kabajaa isaaf malu kennuufitu Harargeerraa magaalaa Finfinnee dhufe obboleen coollataa nama Oromoorraa ija baneedhe jabana dukkanaa sana keessa nama baratee barumsa isaa dhiisee maatii isaa dhiisee qabsoo bilisummaa Oromootiif daggalatti gale waan ta'eef ani har'a obboleen coollataatiif kabajaa kennuufin hedduu nama qabalchiisa viidiyoon kun hedduu nama qabalchiisa. Ana afran qalloo kun nama mucaan kun nama keenya saahiba warra qobbooti. Mucaan kun waggaa hedduu eega Finfinnee jiru. Bultii jaaree nama dalagaa qabu Finfinnee keessa nama jiraatu. Furii jiraata namoonni beektan. Sagantaa eebba kitaaba leencoo irratti BBC yeroo haasofsiisu asli lugguu haasofsiiftu Harargee irraa hin ka'ee leencoo lataa goota keenya qabsaawaa keenya nama nu jecha wareegama kafalee saniifin eebba kitaaba isaatti hirmaachuu dhufee jeen waan kana mucaan akkuma jettuu jee mucaan ammoo eebba kitaaba leencootiif Harargee ka'ee dhufe jiru jechuudha furiidhaa ka'ee Finfinnee dhufe seenaa san Habtaamuu Lamuu fuudhee miidiyaa isaa gubbatti maal jaasee aanaan nama kanaati Harargeedhaa ka'ee dhufee jeete haasee jechuudha akkitti seeneeffamne amma duraa seenaan hojjetamtes dabdee dabaanutti himamu jirtu akkuma viidiyoo kanatti agartanitti dhooyusaa tana jechuudha. Waan gartee osoo dambaafane fudhatanii ce'anii tana jechuudha. Amma viidiyoon miidiyaa Habtaamuu irra taa'u kun dhaloonni bira dhufee eeguu laalu wooma dhugatti aanaan gartee Harargee irraa ka'ee aanaa afran qalloo dhufee fakkeessaa jechuudha. Wanni gartee seeneeffamni gaafa kaanis itti Oromoo waliin fixaa turan seeneeffama akkanaa kijibaa kana jechuudha. Iffaarsuuf jecha maqaa fi guddisuuf jecha waan hojjetin hojjannee jechuudha seenaa saamuudhaa jecha olola kana fayyadamaa turan jechuudha. Gama dhumaarratti waan tokko kan isin kaasu guyyoo waaree isaa dubbatuun argee mee viidiyoo guyyoo kana dhaggeeffadhaa. Leencoon immoo bar 1970 keessa yuunivarsiitii Ameerikaa nama arma. Agartee keemikaal injinaringin digrii isaa gaafa sidhiisi akaakuun keetiyyuu paantii uffachuu jala hin qabne yoo dhugaa waltiin. Guyyoo waan jee mana maara teessanii maarree godha leencoo lataa nama 70 keessa yuunivarsiitii Ameerikaa irraa keemikaal injinaringidhaan maal eebbifamee nama san qeexanii jee dubbate. Hedduu ajaa'iba natti taate. Guyyoon nama qeeqa namni leencoo qeeqa anammoo mee guyyuma kana qeeqa isin agarsiisa. Guyyoon kun gowwaa barate na fakkaata na gullaale. Nama gowwaa barate. Gowwaan barate irraa maadha. Gowwaan yoon baratin akkatti haasa'ullee xiqqoo wayyaa. Gowwaan barate kun hedduu gowwaa. Maaltu barnootaa fi waa'ee leencoo qeequu maaltu rifite. Barnoota bira qotee maal jee yeroo isin uffatanii jesan yeroo isiniif abbootiin keessan paantiin uffatanitti leencoon yuunivarsiitii Ameerikaa irraa eebbifamee jee. Nama kana gowwummaa isaa as keessa ilaaladhaa. Uffata uffachuu fi barnoota barachuu maaltu rifite. Namni ammaas paantiin uffatanii hedduu jira. Namni waa beekuu danda'u. Guyyoon fi uummataa kam keessaa ba'ee nama akkamiin nama paantii hojii dhalate inni. Kana paantii uffachuu fi maal akka gartee qarooma addaatti fudhatee guyyoon kana ajandaa godhee nama cimaa godhee haasawaa jechuuf. Gowwaa baratee na fakkaata jechuudha namni akkanaa kun. Haqaa fi barnoonni walitti hin deemu. Leencoon barateef haqa dubbate jechuun hin taatu. Aadam hin baranneef haqa dubbate jechuun hin taatu. Hayni haqa dhugaan dhugaadha. Waa'een barnootaa waa'ee biraati waa'ee keeti. Namoonni baratan haqa dubbatan jee amanamoo guyyoon akkamitti amana. Konspiraansii teorii waan beeku guyyoon kun. Qabsoo keessatti akka gartee namni konspiraansiidhaan walirra dalagee hooggantoonni wal kuffisanii hayyoo fi yookaan immoo if mul'isan hin beeku. Leencoon akkamitti qeeqamaa jechuudhaaf namni arraba akkasii akkamitti fayyadama. Kanaaf kunis gartee gowwummaa barate natti fakkaata. Hogguu gartee ol fuudhan ijoolleen hogguu ol darban akka waan ifin akkatti utaatu seeti jedhan amma guyyoo janii waan interview nu godhuu fi waan gartee miidiyaa irratti hojii hojjete saniin hogguu gartee guyyoo jan keessa kutee amma waa'ee paantiitii fi waa'ee uffataa haasawaa jechuudha. Wayin beeka jee.
Saniif qabxiileen ammaan tana kaase kana gaafii tana guyyaa wareegama baaroo tumsaatiif badoo dachaasaa addamoo tokko waan jiru dhaloonni kun if gaafachuu qaba nama hunda gaafachuu qaba. Maaliif badoon wareegamsaa dhoofame baaroon mul'ifame boo'amaaf waan jiru. Wanni isaa waliin haasawanii itti qawweedhaan lubbuun namaatti baate sun maali jedhamu kun gaafachuu qabu. Leencoo. Gaafa sanitti yeroo gaafatamaa turetti viidiyoo abjuulii irratti ni agartan. Nama biraatti himeetiin ture. Xahaa abjifatti Suudaanitti himeetiin ture. Horeedhaa gabaasa waliin ture. Akkana waliin ture jechaa ture leencoon. Osoo himuu danda'u jechuudha. Himuu diddaa kaapitaala siyaasaa godhatee maqaa jaaraa dha'uudhaa jecha itti fayyadamuuf waan kana himuu diddee hangammaa ture jechuudha. Yeroo meeqa manguddoon araaraaf yaamte didaa jechuudha. Nama sanii seenaa ammaan tana dhuunfaa tolfachuudhaaf kitaaba barreessee maal tolchaa miti summii gandummaa kaayee jechuudha. Wareegama baara tumsaa jee habaloo dachaasaa dhiisee jechuudha. Kanaaf dhaloonni kun guyyaan kun addamoo tokko waan jiru gaafachuu qaba leencoo. Maaliif badoo dhiiftee baara dubbatte jedha dhaloonni kun gaafachuu danda'u qaba leencoon ilagaanii argaa hangana. Asii iddoon qabnu bakka jeesan keessa leencoon waggaa meeqa ture argee keessa. Asii iddoon qabnu bakka jeesan keessa qabsoon Oromoo waggaa meeqa ture. Dhugumaan hargeen bakka nuti asii iddoon qabnu jaanii. Dhugaa kanaafi kana fakkaatan irratti waan gartee leencoon kitaaba barreessan namni ija sirriitiin ilaalee ija banatee ilaaluu qaba malee nama guddaadha nama umriin deeme qabsoo nu godhe jedhanii waan hin taane irraa fudhachuu hin taatu jechuudha. Leencoon amma nama gartee gama dhumaa jiru nama guddaadha nama gartee nurra guddaati abbaa keenyaati. Nama kanaan ammoo waan dhaloota iddoo dhiiftu kana waan bareedduu osoo taate waan gandummaan nama qooda waan fuula dalagaa waan gartee nama adda qooda. Nama tokko nama cimaa gootee boochee fi nama guyyaa tokko wajjin wareegame qabrii takka wajjin awwaalaman haan dhiisuun akkamii waan jiru ilaaluun gaariidha. Qabsoo keessatti wantoota kanarra cimaatis nama mudachuu danda'an saba tokko wantoota hedduu nama mudata. Siyaasaa keessatti luka wal jalaa dha'uu shira wal dalagu waan adda addaa jira. Namoonni gartee masfaaraa tiyoorii beekanii. Kanaaf gaafiilee kanneen ifumaa akka gaafattanii fi waan kana isiniif kaase qabsoo Oromoo irratti gaafiilee wanni namatti ta'an shirri gaafa san dalagame leencoon maal jechaa ture dhoo isaa beefattis namoonni beekan hedduu ture. Namoonni seenaa san sirreessanii tartiibatti ibsuu qabu jechuudha. Seenaan dabsuu, cabsuu, saamuu, gartee sobuu, dharaan dhugaa dabooluu hin taatu. Dhaloonni ammaa tokkoon ammoo dhaloota maaliif jee nama gaafatu. Dhaloota gartee olola qofa fudhatee sirraa bituu miti. Waa'ee gartee wareegama badoo dachaasaatii fi baaroo tumsaa hanumaaniin isinii goolaba. Gaafilee kitaaba leencoo irratti qabnu gaafa gartee kitaaba leencoo dubbifne gaafileen kanneen ammaan tana kaafne gaafilee bu'uuraati. Kitaaba leencoo yeroo dubbifne waa'ee walii bu'uunsummaan isaanii sunuu hangam takka akka deemee fi ololli deemaa ture lubbuun namaa wanni ba'aa ture wanni godhamaa ture sun maali waan jiru icciitti jirtu guututti hayyootaas afeerree namoota gartee qaamaan qabsoo keessa turanis afeerree kan isin dhiyeessinu ta'a. Hawwattoota daawwattoota keenya sagantaan teenya taarraa asuma raawwatti viidiyoo keenya kana laayik godhaa, sheer godhaa, waliin gahaa, barkoo miidiyaa sabsiraayib godhaa maatii ta'a isin jenna. Har'aaf kanumaan raawwanna hedduu galatoomaa.